Durataan itti aanaa KFO obbo Baqqalaa Garbaa haleellaa tibbana lixaa fi giddugala Oromiyaatti raawwatamaa jiru qaamuma karoora Oromiyaa cabsuun ummaticha gabroomsuuti jedhan. Aggaammiin kun Wallaggarraa haa eegaluu malee Oromiyaa mara dhaqqabuudhaaf kan deemu ta'uu ibsuudhaan kanaafuu gamtaan dura dhaabbachuutu barbaachisa jedhan. Qaamni qabsoo hidhannootti jiru gaaffii fi kaayyoo siyaasaa mataasaa kan qabuudha kan jedhan obbo Baqqalaan ummata nagaa jumlaan duguuguun gaaffii kana dhaamsuun akka hin danda'amne hubachiisanii jiru. Mootummaan aangoo harkaa qabu Oromiyaa gargar cabsee Oromoo gabrummatti bulchuun karoora isaati kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa karoora kana milkeessuudhaaf ammoo waggoota darbaniif ummaticha kutaa kutaadhaan hiree cabsuudhaaf yaalaa turee jira kan jedhan. Aggaammiin kun ummata Wallaggaa irratti eegalamus yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa mara dhaqqabaa jiraachuu ibsan. Haleellaa diroonii tibbana lixaa fi giddugala Oromiyaatti irra deddeebiidhaan raawwatamaa jirus qaamuma karoora Oromiyaa cabsuun ummaticha sissiqinsaan gabrummaa jalatti bulchu ta'uu hubachiisan. Obbo Baqqalaan adeemsi kun callinsaan ilaalamnaan kutaa Oromiyaa marayyuu dhaqqabuuf kan jiru ta'uu hubachiisan. Balaa ummata keenya irratti aggaamame kana hatattamaan dhaabsisuudhaaf caphaa fi duguuggaa ummataa callisanii walirratti ilaaluu osoo hin taane adeemsa deemaa jiru irratti dammaqanii waloodhaan dura dhaabbachuutu barbaachisa jedhan. Lola Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi ejjannoo qaamni aangoorra jiru Oromiyaa keessatti waraana itti ufuu qabu irratti kan gaafataman obbo Baqqalaan waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa akkanumaan bosona keessa deemee nama nagaa ajjeesuu miti kan jedhan. Waraana kana balleessuudhaaf dhaadachaa yookaan ummata naannoo waraanicha keessa socho'aa jiraatu jumlaan duguuguun gaaffii kana ukkaamsuun akka hin danda'amne hubachiisan. Mootummaan Itoophiyaadhaa waraana Tigraay eegalamuun dura rakkoon jiru mariin akka furamuuf yaada dhiyeessee ture. Tarkaanfachuudhaan gara waraana labsuutti ce'ee jira. Waraana kanaan garuu dhumaatii ummataa fi kasaaraa waraanaa irraa kan hafe biyyi waan buufattee hin qabdu kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa waraana Oromiyaa irraas bu'aan addaa kan eegamu akka hin jirre himan. Yeroo gubaa fi gaagama ummataa hammeessurraa yeroon gara marii ca'uun akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Dabalataanis qondaallee olaanaan ABO obbo Baattee Urgeessaa dhibdeen siyaasaa Oromiyaa qawween furamuu hin jiru qaamni qawwee kaasee hunduu gara mariitti dhufuu qabu jedhan. Mootummaan sochii walabaa dhaaboota siyaasaa hunda ugguree jira kan jedhan obbo Baatteen dhumaatii fi gidiraa ummataa dhaabuudhaaf mootummaan balbala isaa banachuun mariif haala mijeessuu qaba jedhan. Jakkoonni humnoota lafoo Oromiyaa irratti hobbaafamanii fi haleellaa qilleensa irraatiin dhiitee bariitee Oromoon jumlaan itti dhumaa jiru jakka waraanaatti jedhan obbo Baatteen waraana keessatti ummata nagaa hidhannoo hin qabne qe'ee fi dhaabbileen ummataa tikfamuu tumaalee idil addunyaa kaa'e kan jedhan qondaallee ABO'dha. Faallaa kanaa ammoo Oromiyaa keessatti mootummaan seerota waraanaa sarbuudhaan magaalota qe'ee hawaasa gabaa fi dhaabbilee amantaa irratti humna lafoo fi qilleensa bobbaasuudhaan lammiilee nagaa jumlaan fixaa jira jedhe. Oromiyaa keessatti lubbuun namaa rakkishee namnis lakkoofsa qofa ta'ee jira kan jedhan obbo Baatteen adeemsi Oromoo duguuguu kun godaanniin saamaa Oromoo jidduutti dhiisee darbuu akka danda'us himaniiti jiru. Maddi rakkoo Oromiyaadhaa cufamuu dirree siyaasaa ta'uu kan yaadachiisan qondaallee ABO'dha. Warra qawwee baatee isa falmu qofa osoo hin taane mootummaan sochii walabaa dhaabbata siyaasaa seeraan galmaa'anii ugguree jira jedhan. Dhibdeen siyaasaa kamuu qawween hin furamu kan jedhe obbo Baatteen mootummaan balbala isaa banee haal duree tokko malee mariif qophaa'uu akka qabu waamicha godhee jira. Rakkoon keenya akka dhageetti argatuu fi dhiibbaa uumuu akka sabaatti garaagarummaa keenya keessatti fixannee sagalee tokkoon mootummaa fi hawaasa addunyaatti dubbachuu qabna jedhe qondaallee ABO Baattee Urgeessaa yaada isaanii kanaan goolabanii jiru. Abbaan barattuu Feenet Alamaayyoo abduun keenya milkaa'ina ijoollee keenyaa waltajjii guddaa namoota milkaa'oo ta'anii irratti arguu ture malee reefka daa'ima keenyaa dinqa keessatti arguu hin turre jedhan. Maatiin obboleewwan lamaan magaalaa Naqamteetti dhukaasa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii wanti nurratti ta'e orma irratti akka hin geenyeef jecha ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu numa irratti haa dhaabbatu jechuudhaan dubbatan. Feenet Alamaayyoo barattuu ganna 16 ta'uu fi obboleessi ishee Iyyoob Alamaayyoo dargaggeessa ganna 27 hoggaa ta'u. Akkasumas ijoolleen isaanii kun barnoota isaaniitti hedduu jajjaboo akka ta'an yaadachiisu abbaan isaanii obbo Alamaayyoo Tasaffaadha. Guyyaa gaafa ajjeefamanis mana jireenyaa isaanii keessatti rasaasa alaarraa dhukaafameen du'uu hime. Sadaasni ja'a barri 2022 Naqamteetti uffata gaddaa uffisee darbite jedhu jiraattonni. Addatti ammoo guyyichi maatii obbo Alamaayyoo Tasaffasaatti gadda guddaa dhiisee darbuudha himan. Mana tokko keessaa hangafaa fi quxisuu walirratti irbaata rasaasaa kan ta'an yoo ta'u booroo mana isaanii keessatti rasaasni qiyaafannoodhaan dhukaafamee foddaarraan obboloota lamaan galaafachuutu himame. Kun kan raawwate magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 7 naannoo barteedhaan burqaa jaatoo jedhamee beekamtuudha. Jilbata darbe ganamaan gara mana amantaa dhufuudhaaf maatiin obbo Tasaffaa hunduu qophiirra akka turan dubbatu.
ciree nyaatanii akkuma yeroo kaanitti gara waldaa deemuudhaaf qixxaa'insaan sagalee dhukaasaa jajjabaa magaalattii keessatti dhaga'amuusaa hordofuudhaan walwaraansi waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa magaalicha keessa jiraachuu hubatanii gara waldaa dhaquu hafuudhaaf murteessan maatiin obbo Alamaayyoo sagantaa gara mana amantaa deemuuf qabatanii turan ergaa hafee namuutuu manuma keessaa akka hin baaneef walitti himneetu namuutuu manuma ooluu murteessine jedhu. Battalumatti ilmi isaanii hangafni Iyyoobii fi isheen Quxisuu Feenet gara booroo duubaatti darban jedha. Kanumaan otoo jirru daqiiqaa tokko keessatti sagalee dhukaasaa gurrarraa isaan iyyuu himan. Fiignee gara kutaa isaan jiranii yeroo dhayinu Feenet daa'ima ganna 16 mormara rukutamtee kufte dhiigaan faalamuu fi obboleessi ishee Iyyoobis yeroo nuti bira geenyutti sagalee dhageessise lubbuun keessaa ba'uu argina jedhu. Otoo wajjiin haasofnu daqiiqaa tokko keessatti qaroo keenya bitaa fi mirgaa dhabne kan jedhan obbo Alamaayyoon battala sanatti naasuudhaan weeraramuu fi iyyinis birmannaa dhabuu himan. Iyya kukkuu iyyanis hunduu sodaa keessa waan jiruuf battala sanatti namni nuuf birmate hin turre jechuudhaan haala guyyichaa kan jiraatan abbaan isaanii obbo Alamaayyoon daqiiqaa muraasa booda namoonni nu dhaqqaban jedhu. Ijoolleen isaanii kunneen ijoollee naamusaan guddatanii fi ijoollee jaallatamoo akka ta'an kan himan obbo Alamaayyoon wanti akka kanaa tasuma nu mudata jennee yaadnee hin beeknu jedhan. Daa'imni xiqqoon Feenet Alamaayyoo barnoota isheetti qaroo ta'uu himanii kutaa takkaffaa irraa eegaluudhaan qabxii gurguddaa waan galmeessituuf abdii guddaa irra kaannee turre jedhu. Feenet garuu otoo mul'ata ishee faana dhooftu hireen farra mataa ishee mare. Qormaatni ministirii barnoota kutaa 8ffaadhaa qabxii guddaa dhibba keessaa 99.90 akka fiduu isheetiin alatti egeree isheetiif maal akka taatu waan beektuuf barnoota isheetiif baay'ee bakka kennitii turte jedhu abbaan isheedhaa kun. Obboleessi ishee hangafa Iyyoobis bara darbe digirii 2 eebbifamuu isaatii fi amma ammoo barnootaaf gara biyya alaa deemuudhaaf waan hunduu xumuree taa'aa ture jedhu. Kanaatu nu mudata jennee hin yaadne turre kan jedhan obbo Alamaayyoon abjuun keenya milkaa'ina ijoollee keenyaa waltajjii guddaa namoota milkaa'oo ta'an irratti arguu turre malee reefka daa'imman keenyaa dinqa keessatti arguu hin turre jedhan. Kan isaan mudate hooda ta'uu himuudhaan lapheen isaanii hedduu cabuu fi haati daa'imman kanaa hanga ammaatti namootatti akka hin mul'anne himu. Magaalaa walakkatti sanuu mana ofii keessatti taatee akka kanaaf saaxilamuun waan raajii ta'uu ibsanii garamitti akka baqannuuf eenyutti akka ijjannu wallaalle jedhan. Gochi fakkisaan akkanaa kun dhala namaa irra akka hin geenyeef nurratti dhaabbachuu qabaas jedhan. Obbo Alamaayyoo Taffasaadha rasaasni fooddaarraan ijoollee isaanii galaafate qiyaafannoon ta'uu wantoonni akeekan jiraachuu ibsuudhaan gaddi guddaan akka kanaa qe'ee isaanii seenus qaamni mootummaa gara isaaniitti dhaqee isaan gaafatee fi dogoggora yookaan balleessaadha ittiin jedhallee akka hin jirre himan. Dhumarratti obbo Alamaayyoo Taffasaadha lubbuu daa'imman koo kan darbeetiif hedduu kadhannaa haa goonu jechuudhaan hawaasa magaalaa Naqamtee addatti galateeffatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Oromiyaa harka diinaa jalaa bilisa baasuu fi dachee bilisoomsee itti fufuudhaaf ergama isaa itti fufee jira. Kanumaan wal qabatee hidhannoo naannoo daangaa Beenishaangul Gumuz Oromiyaa keessatti WBOn gootummaadhaan qabsaa'ee humna faashistii Abiyyi Ahmad irratti miidhaa guddaa geessisee jira. Lolli cimaan guyyoota 8 naannoo magaalaa Toongoo, naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo riqicha laga Dabbus qaxxaamuree gara Oromiyaatti geeffamaa ture WBOn injifannoo guddaa galmeessee jira. Sirnicha naannoo Amaaraa kaaba buufata xiyyaara Laallibalaa irraa gara buufata xiyyaara Asoosaa Beenishaangul Gumuzitti qilleensarraan geejjibaa ture. Achirraa humnoonni mootummaadhaa kanneen kutaa magaalaa Toongoodhaa Konyaa Beegii keessatti hobbaafaman waraanni bilisummaa Oromoo WBOn loltoota mootummaa kana magaalaa Toongoo keessaa guututti haleelee ari'eeti jira. Guyyoota hedduu booda waraanni mootummaadhaa gara magaalaa Asoosaatti of duuba deebuudhaan loltoota isaanii kan du'anii fi kanneen madaa'an akkasumas kuusaa meeshaa waraanaa guddaa waliin dhiisanii deemanii jiran. Gama biraatiin humnoonni PPdhaa kallattii magaalaa Boombaasii irraa haleellaadhaan gara Mandiitti seenuudhaaf yaalaa turan. Humni WBOdhaa laga Dabbus ce'uudhaan humnoota PP bakka hedduutti ajjeesee garii madeessuudhaan lola hadhaawaa torbee tokkoof ture booda humni waraana bilisummaa Oromoodhaa humna diinaa naannoo sanatti bobbee balleessuu danda'ee jira. Mootummaan PPdhaa guyyoota kurnan darbaniif humna isaa cimsuudhaaf loltoota Laallibalaa irraa gara Asoosaatti xiyyaaraan ol kaasuu itti fufus waraanni bilisummaa Oromoo WBOn sarara ittisa isaa qabatee diinni naannolee Oromiyaa bilisa ba'anitti akka hin deebine dhorkuu danda'ee jira. Lola cimaa amma torbee tokko oliif godina naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo riqicha Dabbusii fi magaalaa Toongootti gaggeeffamaa turen loltoonni diinaa 512 ajjeefamanii 850 madaa'anii jiru. Waraanni mootummaadhaa loltoota isaa gara hospitaala Asoosaatii fi hospitaala Dirree Dhawaatti geessuun gabaafamee jira.